Siqiyas. Siqi mucayyoo. Maashaallah aleek. Maashaallah bareedduu teenya. Maashaallah maashaallah. Asirratti yaada tokkoon qaba. Yaada tokkoon qaba. Yookaanuu yaadni ani qabu yeroo meeqa karameellaan nama irratti gad naqama akka harargeedhaatitti yeroo meeqa karameellaan nama irratti gad naqama waan jiruun isiniif hima. Harargeen tun xabiyaan isii akka arabaati. Arabni immoo yeroo lama moo yeroo sadii karameellaa nama irratti gad naqa. Harargeen garuu yeroo 5 nama irratti gad naqti. Yeroo 5 hoggaan isin hin jiru akka harargee aslii sanittiin isinitti hima. Warroottan kun hin beeytan. Harargeen asliin tawaa'ee harargeedhaa beeytu akka gaarittiin isinitti himaate gaarii dhageeffadhaa. Mucayyoo teenya dura maashaallah isin jenna ammallee irra deebine rabbi jahamtuu rabbi sirraa qabu. Bultii oowwituu rabbi si haa godhu waliif isin haa dhiisuu siin jedha. Haadhaa fi abbaa keetis umrii dheertuu rabbi haa kennuuf jennee jira. Haya. Asirratti viidiyoo kana boodaan isinii gadhiisa. Wanni inni irra waraabuu danda'eefiin isinitti himaa bara. Karameellaa irra gad naqame tokko harkeetiin sanirratti yaada kan nuti fedheeti. Waan aadaa harargeedhaa irraa hatee wanni sun waan hin dubbataminiif akka wanni sun dubbatamu akka waliifillee namnillee baratu jechuudhaaf. Harargee keessatti karameellaan yeroo 5 nama irra gad naqama. Yeroo 5 nama irra gad naqama jechuudha. Takka kaduraa yeroo namni tokko hajjii godhee dhufe haajii jechuudhaan nama irratti gad naqama. Nama irratti gad naqama. Yeroo abbichi mana sanii dhufe deemama. Yeroo abbichi mana sanii sun dhufe yookaan ilmi isaanii sun dhufe hulaa ol seenee faamilii irraa tokko hatee karameellaa yookaan chokkolaataa ashagamee jiru baqeessee mataa abbicha saniitti irratti gad naqe jechuudha. Takka jaa. Akkasumatti gaafa namnummaan bira dhufee nama san gaafachuudhaa dhufu hundinuu akkasitti dhufee karameellaa irra gad naqe jechuudha. Akka harargeedhaatitti namni hajjii dhaqee dhufe yeroo hunda namuu baga rabbi nagayaan si fidee bara abaluu hajjii dhaqee dhufeeti. Bar ziyaaraa bira hin dhayne mi'a haa dhaynu jeeti namni wal kaasee wal geessa. Aadaa san fuudhee xiqqasitti karameellaa irratti gad naqe jechuudha. Dhiiraas ta'e dhalaanis irra gad naqamallee. Takka karameellaan ka gaafa namni hajjii godhuuti kan nama irratti gad naqamu. Takka ja'a. Taan ammoo gaafa nama qura'aana hogga buuste juz ammaa haa ta'u juza 30 kaan haa ta'u gaafa buuste sirratti gad naqame jechuudha. Haflaa jennaan sirratti gad naqama. Lama yaa. Lamaami. Taan ammoo lahda kee. Haya. Tokko keessummaa. Tokko keessummaadha. Keessummaatu wal dhabdi. Diyuuf al-gaalii isa jaaniin san keessummaa qaalii ilma yookaanum intalti ofii takka yookaanum tan giraajuweet goote biyya biraatitti yoo goote yookaan naannuma sanitti yoo goote guyyaa gammachuu isii san yookaan guyyaa gammachuu isaa san waan barumsa turteef hogga mana dhufte haati yookaan abbaan yookaan obboleessi yookaan adeerri yookaan haboon fuudhanii irra gad naqan yookaan saahibni yookaan saahibtitti gaatanii nama kana keessa nama jaalatu jira bara. Akkasitti keessummaa kanarratti gad naqan maaliif namni baratee dhufuuf kun yookaan keessummaan qaaliin takka biyya birooti raawwatatti dhuftu kanaan simata jechuun namni keenya. Kan yuunivarsiitii baratee dhufeefi
bikka birooti raayis dhufe jechuudha keessummaadha. Keessumma yennaan taana. Haya. Kalammadaa sadaffaa jennee jira. Kan afuraffaadha. Gaafa ilmoon namaa dhalattu. Gaafa ilmoon namaa dhalattu ilmoo sanirratti ilmoo sanii fi haadha waliin irra gannayna jechuudha. Egree waraanaa yaa ayyaana nunnuu ma'aanaa yaa ayyaana gaafa jaansan gannaqanii hogga akkasii gannaqan haadhaa fi ilmoo irratti hogga akkasii gannaqan haati tun daaba kanaa saaree uffattee uffata kanaa saaree uffattee mucaadhaafis mucayyoosii yookaan mucaa seetiifis uffata bareedaa kana uffistee akkasitti mana kanaan akkasitti gabbaatee ol deebistee jechuudha laan. Egree waraanaa yaa ayyaana nunnuu ma'aanaa yaani akkasitti wanni godhan namni karameellaa yookaan chokkolaataa kana irra gannaqe jechuudha. Tokko kan ilmoodhaati gammachuudha sunis. Kan ammoo kana barfaa dubbadhe kashanaffaadhaati mayi kashanaffaadhaa kun kan akka obbaliitii teenya makfiraa tana yookaan makkii ooroodhaa tana jechuudha. للعريس أو للعروس جنان guyyaa akkanaa kana irra gannaqame jechuudha. Amma waan karameellaa uummanni keenya irra gannaqu kana arkeetiin maaliif namootan tokko tokko warroottan hin beekne hararguma tana keessaa jira jaamaan kan hin beekne saboo karameellaa irra gannaqanii ijoollee dhisee hanii hajuu tokko tokko jira dhamaan kan hin beekne warri naannoo biraa beekuu dhabuutu mala maaliif hin beekaniisi warri beekuu ni jira warri beekuu ni jira warri kun ammoo kan hin beekne jira maaliif karameellaa namarra gannaqanii warri jiru jira kuni aadaadha. Kuni aadaa harargeen qubatti qabdu akka arabaatitti jechuudha. Teenyatuun ziyaadaa bara teenyatuun ziyaada shan jechuudha teenyatuun shan sinigalee shan akkasitti immoo yeroo dhiirtinis fuutu yookaan dhalaanis heerumtu karameellaadhaatiitu irratti gannaqama. Karameellaadhaa fi halaawaadhaa fi kun wanti kana mimmi'aawaadhaa kuni hin dhabamu jechuudha. Akkasitti irra gannaqanii nama san gammachiisan jechuudha. Elyoom yoomik yaanii ni bar. Elyoom yoomik akka makkii teenyaa kanatti akka ibsa isaa kanatti elyoom yoomak yaanii ni bar. Elleela leelatak yaanii ni bar. Isinis ni jetti bar. Elleela leelatii jettii ni bar. Elleela leelatanaa jaanii ni niisii bar. Akkasii bar dubbiin sinni haa galuuhaa. So kanaaf yaada viidiyoodhaa maali karameellaa viidiyoo kanarratti harka irrattiin yaada hankana waan sila aadaa teenya ta'a harargeedhaa tanamuu hin dubbatin asirratti dubbachuudhaaf carraa argadhe kanaafuu hanga tokko mee isiniif hin gadhiisa achumaanuu akkaataa isa hunoo laala kun.